Ifajiru namaaf tolchuu fakkeenyi biiftuu bariisa nuuf qabsiise qur'aanani sammuudhaaf tahee gaaddisa khattamsiisee barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diinii leenjisa khattamsiisee barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diinii leenjisa Ifajiru namaaf tolchuu fakkeenyi biiftuu bariisa nuuf qabsiise qur'aanani sammuudhaaf tahee gaaddisa khattamsiisee barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diinii leenjisa khattamsiisee barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diinii leenjisa awwalli maqaa rabbiiti jammaruuf dubbiitoo jecha lakal hamdu faaruun teeti ilaahii rabbii tokkicha siin faarsa yaa rabbii kiyya rahman koo ansiif gabricha qananiin tolanaaf oolte xiqqoomii baay'eedha jecha arjaa koo asiin dhageesse tan baddees narraa tottolcha halkanii fi guyyaa sanii shukriidhaan hogguusiif galcha nabada haftee obbolaatiin khawwaliif taanuu riqicha khawwal jaalannu onneerraa wal barree rabbumaaf jecha zaataniin isiniif hawwee sayyoomwaa qalbii toobicha isin biraa dhaquufanii adeemee ka'eeti racha waan biraa hallee yoon dadhabee salaamtuhumaan siif gumacha Assalamu alaikum salam tahade bisun tolcha markaza darul furqaaniif owaanne namuu yaamicha qoddanne gammachuu khatmi hundinuu dhufne owwaacha markaza darul furqaaniif owaanne namuu yaamicha qoddanne gammachuu khatmi hundinuu dhufne owwaacha Qur'aana barachuudhaani sadarkaan ta'e ol fuudhamti dubbiftee isaan bohaaruun wallaalli sirraa haqamti barkalaama rabbii beekuun milkii aharraa fi baruuti yoo dhiifnee barachuu baanne wallaalahan taa'uun nu miti sammuun ta'e ilmi barannaan ibsituu jireenya keeti baradha barattoonni diin jabeenya ilmi rabbiiti sammuun ta'e ilmi barannaan ibsituu jireenya keeti baradha barattoonni diin jabeenya ilmi rabbiiti Ifajiru namaaf tolchuu fakkeenyi biiftuu bariisa nuuf qabsiise qur'aanani sammuudhaaf tahee gaaddisa khattamsiisee barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diinii leenjisa khattamsiisee barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diinii leenjisa mana barumsa qur'aana madda ilmi isaa ol gahe miidhaginaan faayamte diiniin sihii keeysa urgaa'e wallaalli guddaan sababa keetiini nurraa fooyya'e akka wiilii hin argamneef midhaaniis irraa harca'e midhaan qofaa miti bara hundeenuu galmaan buqqa'e bakka wallaala dursanii ammadiin keenyaaf faca'e biqilli isaa mayree guddachuudhaaf lafa ka'e alama guutuu wallaane sammuu teenyaaf dawaa tahe wallaalli hammeenyi isaa duraan taangarraa nu bahe nu dhufne barachuudhaani achi buhutee nurraa tahe barattoonni diinal islaam barachuudhaaf karaa bu'e isa waharra carraa tole gammachuudhaan waliif bahe baratan bakkaan gayuudhaaf carraan isaanii milkaahe dhiiroo eenyutu barsiise sadarkaa tanarraan gahe baratan bakkaan gayuudhaaf carraan isaanii milkaahe dhiiroo eenyutu barsiise sadarkaa tanarraan gahe Ustaaza keenya barsiise dhaloota jalaa ol deemu halkanii guyyaa qabsaa'ee ture baay'ee nuuf dhimmamu sababa saatiin hambifne wallaala hanteenya cinqamu
osonihin allubbuun jiru dhaloonni koo hin rakkamu jechuudhaan nu barsiifte diin kan namni itti yaalamu Ustaaz Saifuddin Abdallah galanni kan kee waan dhumu hunda siif haalaatu rabbiin duniyaaf diiniin duroomu ganaallee maddi ilmiidha sibira kan argamu sababa si tahee farraa dhaloonni ka oomishamu ganaallee maddi ilmiidha sibira kan argamu ifaa jiruu namaaf tolchuu fakkeenyi biiftuu bariisa nuuf qabsiise qur'aanaani sammuudhaaf tahee gaaddisa khattamsiise barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diiniin leenjisa khattamsiise barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diiniin leenjisa waliyyaa asaffee bagaa nuuf gammaadde guyyaa irraa qur'aana rabbiitiin baate hiyyummaa wallaalaa irraa murannoodhaan arma geeyse rabbiin haa jaalatu sirra milkeeysite kaayyoo kaateef si tolchee kunoo kee carraa ulfina diinii arkatte isa caalu waa hundarra jabaadhu waliyyaa teenya laafin kaayyoo teetirra duraanuu obsaan baratte hambifte wallaala firra hojiidhaaf dhaabbachuu wajjin qunnamtee yaadaaf cinqirra waliyyaa carraan kan keetis tahullee biyya fagaatu ilaahin koosiif mijjeeyse inni waa garaan jabaatu bakka halkanii fi guyyaa ati yaaddoodhaan cinqamtu barnoota diinsiif laaffise kan hogguu isaan boohartu bakka haadha abbaa keeti barsiisa diinirraa bartu siif kenne rabbiin dureeysa kananii hundarra caaltu obbolaa kheerraa fagaannaan rabbi waa bilaa singatu obboleeyyan diinsiif kenne warra haalaan si dhihaatu obbolaa kheerraa fagaannaan rabbi waa bilaa singatu obboleeyyan diinsiif kenne warra haalaan si dhihaatu amirraanii fi qoreedhaa irraan faadhe yoomin dhiise isaanii humna nuuf ta'e diinii keenyaaf nu gurmeeyse hubachiisuun barattoota isaanii nuuf jajjabeeyse warra halkanii fi guyyaa tokkummaan diin argamsiise barataan hunduu waloomuun markazaa keenya booharse jajjabaadhaa urjiiwwan koo faayaa rabbiin dachiin ibse bareedinni keeysan ife nama baay'ee nuuf dammayse ollaalii hawaa milladhu maaltu akkam miidhayse urjiitu keeysa addaataa baay'eedha rabbitti rifeeyse urjii taatanii dachiidhaaf isinii sammii fakkeeyse mukaa fi citaan siif hawwaa isumaa isin miidhayse jaalalti barataa ilmii hin baddu rabbii urgeeyse mukaa fi citaan siif hawwaa isumaa isin miidhayse jaalalti barataa ilmii hin baddu rabbii urgeeyse galatoomi nuuf laffaate ulfaadhu yaa baabaa keenya nu himuudhaaf hojii kan kee waan hungeeysu yeroon teenya caccaaluun barataa diinii agarreenis ni dhageenya qur'aana sirraa baruudhaan jaalchifte abbaa qabeenya Ustaaz Saifuddin Abdallah yaa qaroomsaa sammuu teenya sadarkaa haatee ol haa fuudhu ja'an baharattoonni keenya Ustaaz Saifuddin Abdallah yaa qaroomsaa sammuu teenya sadarkaa haatee ol haa fuudhu ja'an baharattoonni keenya ifaa jiruu namaaf tolchuu fakkeenyi biiftuu bariisa nuuf qabsiise qur'aanaani sammuudhaaf tahee gaaddisa khattamsiise barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diiniin leenjisa khattamsiise barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa markaza daarul furqaani dhaloota diiniin leenjisa ifaa jiruu namaaf tolchuu fakkeenyi biiftuu bariisa nuuf qabsiise qur'aanaani sammuudhaaf tahee gaaddisa khattamsiise barattoota eebbisuudhaaf qaree baasa
مركزها دار الفرقان لالوتها دين الانجسا ختم سيسي برتوتاها ايبسو داب قريباسا مركزها دار الفرقان لالوتها دين الانجسا